Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu maatiiwwan YouTube channel Zipcap. Egaa viidiyoo guyyaa har'aa keessatti haala bilbila keenya akka kompiitara itti fayyadamnu kan isinitti agarsiisaa. Egaa hordoftoota tokko bilbila keenya akka kompiitariitti kan fayyadamnu yookiin bilbila noormaalii amma haala kanaan jiru kana gama kompiitariitti isa fakkaatutti jijjiirree kan akka fayyadamuu dandeenyu kan nuuf godhu appilikeeshinii tokko jira. Appilikeeshinii pileestoorii irra seentanii haala kanaan pileestoorii irratti yoo barreessitan kompiitar laanchar jettanii yoo barreessitan haala kanaan isa jalqaba irratti isiniif dhufu kana jechuudha. Egaa akkuma agartan appilikeeshinii nama miiliyoona 10 oltu buusee itti fayyadamu jira. Saayiziin isaatis baay'ee xiqqaadha, buufadhaa isin jedha. Egaa nama buusee waan jiruuf isa kana fakkaatee jechuudha. Appilikeeshinicha buufattan egaa appilikeeshinii akkuma instaal gootaniin si'a tokko yoo tuqxanii jettan haala kanaan isiniif fidee jechuudha. Egaa si'ama tokko qofa yoo irratti tuqxanii jettan haala kanaan isiniif jalqaba jechuudha. Egaa appilikeeshinii kun bilbila keenya isa gara wiindoo 10tti nuuf jijjiiru yookiin nuuf fakkeessa jechuudha. Egaa jalqaba keessa haala kana keessa seentan haala kanaan isiniif fidee jechuudha. Egaa akkuma bantaniin gama siitingii bilbila keessanii deemtanii egaa appilikeeshin kan jedhu keessa seentanii default appilikeeshinii irraa seentanii touch with home kanarraa isa gara kompiitar laanchar jedhu isa kompiitar laanchar jedhu kana isa sadaffaa kanarra gootaniitiin keessaa yoo baatan haala kanaan bilbilli keessan gara isiniif deebi'a. Egaa wantoota asirra jiran kana haala kanaan asirraa balleessaa irra caala kana caala bareessifachuu ni dandeessan jechuudha. Egaa waan baay'ee appilikeeshinii baay'ee namatti tola akkuma agartan haala kanaan sirreeffachuu ni dandeessan jechuudha. Iddoo isaatis jijjiiruu ni dandeessanii bakka isinitti tolee fi bilbila kanaaf bareechisanii kaa'atan jechuudha. Egaa haala kanaan erga sirreeffatanii booda akkuma agartan jala kanarratti wantoota hedduu qaba. As biratti isa mallattoo isa kana tuqxan koontaaktii bilbila keessan irra jiru isiniif fida. Isa asaan kun tuqxan haala kanaan isa kana qofa tuquudhaan waayifaayi akkasumas biltoozii ispiikarii fi niitworkii yookiin moobaayil daataa keessan banachuu ni dandeessan jechuudha. Egaa isuma tuqxanii gad deebistanii akkuma agartan asitti appilikeeshinii bilbila keessan banachuu ni dandeessanii miseejis karaa baay'ee salphaa ta'een baafachuu ni dandeessan jechuudha. Egaa isa iddoo kanarratti ammoo isa tokko tuqxan karaa kanaan kaalendarii ofii isaa kan kompiitara fakkaatu san haala kanaan isiniif baasa. Egaa haala baay'ee salphaa ta'een isin fayyadamsiisa jechuudha. Egaa isa tuqaawwan afaan gabaana irra jiran yoo tuqxan appilikeeshinii bilbila keessan irra jiran haala kanaan isiniif baasa jechuudha. Egaa appilikeeshinii feetan karaa baay'ee salphaa ta'een haala isa kompiitara fakkaatu san fayyadamtaniitiin bilbila keessan bareessifachuu ni dandeessan jechuudha. Egaa gubbaa kanatti isa yuuzar jedhu kana si'a tokko yoo keessantan haala kanaan maqaa admiinii barreessaa isin jedha. Asitti waan feetan barreessitanii mi'a nama calisee barreessu. Egaa siidan kan jedhu kana tuqxaniitiin yoo ittiin haala kanaan faayil maanajarii isa kompiitara irratti beeknu san bilbila keenya irratti nu fayyadamsiisa jechuudha. Egaa hedduun keessanii beektanii wanti kun kompiitara irra ture haala baay'ee salphaa ta'een bilbila keenya irratti nu fayyadamsiisa jechuudha. Egaa space irra seentanii lookaal disk akkuma agartan fooldarii bilbila keessan irra jiran karaa baay'ee salphaa ta'een isiniif fida. Isin miinimaayiz gootanii haala kanaanis fayyadamuu ni dandeessan jechuudha. Egaa waan baay'ee namatti toludha. Appilikeeshinii kana akka jaallattan abdiin qaba. Egaa kabajamtoota maatiiwwan YouTube channel Zipcap appilikeeshinii guyyaa har'aa isinii qaadee dhufeesse kana ture. Viidiyoon kun yoo isinitti tole laayik godhaan namoota jaallattaniif sheer gochuu akka hin daganne wanti isiniif hin galee jiraate koomantii irratti naaf barreessaa. Hanga viidiyoo birootti walitti deebinutti nagaatti naaf tura. Baay baay.